Artist Andu'aalem du'a kaadhimaa isaan walqabatee gaaffiif poolisii biratti dhiyaate. Andu'aalem Gosaa fi Qananiin kaadhimaa walii ta'uu kanneen beekan BBC'tti himaniiru. Artist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii addunyaan walqabate poolisiin gaaffiif buufata poolisiitti geessu BBC'n odeeffate. Kaadhimaan isaa Qananiin ganama irraa du'uu erga odeeffame booda namoonni gadda isaanii miidiyaa hawaasaa gubbaatti ibsaa jiru. Akka qoratamus gaafachaa jiru. Poolisiin dhimma kanarratti waan jedhe ammatti hin jiru. BBC'n poolisii irraa odeeffachuuf yaalaa jiraatus ammatti akkaataa du'a ishees ta'ee wantoota du'a isheetiif sababa ta'an waan mirkaneeffate hin qabu. Manaajera artistii Andu'aalem kan ta'e Lalisaa Indiriis qorannoo reeffaa hospitaala Minilikiitti taasifamuu fi sirna awwaalchaa guyyaa boruu akka taasifamu BBC'tti dubbate. Qananiin kan duute lafa barii jala sa'aatii 11 ta'uuf yeroo jedhutti ta'u kan himu Lalisaan lafa ishee kaasee Andu'aalemii fi maatii isaa ta'u BBC'tti hime. Maaltu ta'e? Barii sa'aatii 11tti bilbilamuu kan himu Lalisaan Qananiin miidhamteetti hospitaala galteetti dafii nu bira qaqqabi jedhamuu fi inni fagoo waan ta'eef akka hin qaqqabne dubbate. Odeeffannoon gammaatti jiruun mana jireenya isaanii irraa gamoo shanaffaarraatii akka isheen kufteetti maal akka isheen taate qorannootu godhamaa jira jedhe. Akka Lalisaan jedhutti guyyaa kaleessaa guyyaa dhaloota ishee kabajuuf sagantaa suuraa ka'uu bakka Andu'aalem jirutti taasisaa turan. Manni isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Arraabsaa Saanshaayinii dudduuba kan jedhu Lalisaan waggaa tokko oliif achi waliin jiraachuu isaanii akka beeku dubbate. Gataateen kun mudatee booda reeffa jalqaba hospitaala yaanneet achuma naannawaa Haayaat jiru geessu hima. Si hanga bariitti erga ture booda poolisiin dhufee reeffa achi fuudhee gara Minilikiitti geessee qorannoon reeffaa taasifame. Bu'aan qorannoo hanga ba'utti immoo reeffi gara sulultaa maatii ishee bira deemee jira. Sirni awwaalchaa Finfinneetti ni raawwata. Andu'aalem erga albeema haaraa Ayyaantuu jedhu gadhiisee kilabii hojjechuu dhaabee jira. Guutuuyyuu kan taasisaa jiru konsertii albeemichaa irratti jechuunis dubbateera. Andu'aalem eessa jira? Akka manaajerri Andu'aalem Lalisaan jedhutti artistiin kun yeroo ammaa qorannoof barbaadamee buufata poolisii jira. Andu'aalem yeroo ammaa kanatti isatu mana hakiimii ishee geessee mana yaalaas erga turanii booda poolisiin jecharraa fuudhuudhaaf Andu'aalemiin fudhataniiru. Odeeffannoon maatii isaa waliin maal jedhu odeeffannoo dogoggoraa odeeffannoo sobaati. Andu'aalemiin fuudhanii jecharraa fudhataniiru. Akka itti aanee ta'uu walumaan ilaalla. Hidhame jedhanii hangammaa waan nutti himan qabani. Jecha irraa fuudhuuf fuune tota murtaa'eef nu bira ture jecha nuuf kenna jedhanii qorataa erga turanii amma qorataan dhufeera. Qorannoo irra jira jechuudha jechuun hime. Andu'aalem dhiyootti albeema haaraa kan gadhiise yoo ta'u torban muraasa duras viidiyoo kiliippii haaraa uummataaf gadhiiseera. Artistoota Oromoo muuziqaa ammayyaan gurra horataa jiranii fi beekamtiin isaanii kanneen afaan Oromoo hin dhageenye biraallee dabalaa jirudha. Taatee kana booda namoonni gaddaaf komii akkasumas himannaa garaagaraa miidiyaa hawaasummaa gubbaa katabaa jiru. Lalisaan miidiyaa hawaasummaa gubbaa odeeffannoon dogoggoraa maatii irraa hin taane jiru jechuun namoonni hanga wanti sun qoratamee ifa ba'utti otoo wantoota akkasiirraa of eeggannee jedha. Gaa'ela raawwachuuf qophii irra turan. Namoonni garaagaraa miidiyaa hawaasummaa irratti Qananiin haadha warraa Andu'aalem akka taate barreessu. Dhimma kana kan gaafanne Lalisaan kaadhimaa walii ta'anii namoota waliin jiraatanii jechuun ibsa. Yeroo dhiyootti sirna gaa'ela isaanii raawwachuuf qophii irra jiru sirriitti hin beeka. Waan inni beekurraa Andu'aalemii fi Qananiin waggoota lamaan waliin dabarsu hima. BBC maatii Qananii, maatii Andu'aalem akkasumas poolisii irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalaa jira. Artist Caalaa Bultumee fi artist Andu'aalem Gosaa walitti bu'anii dubbii ijoo ta'ee erga ture booda jaarsummaan furmaata argachuun ni yaadatama. Qananiin eenyudha? Qananiin Yuunivarsiitii Arbaa Mincii irraa muummee barnoota injiinaringiin digirii jalqabaan eebbifamteetti. Hojii moodelingii fi beeksisaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti hojjechuun beekamti. Qananiin moodelii akkasumas beeksisa adda addaa dalaguunis beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo beeksisuun alatti beeksisas ni dalagdi. Erga duunni ishee dhaga'ame booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishee qooduun gadda isaanii ibsaa jiru.
Akka BBC'n odeeffatetti kibxata bareeduu ishee dura guyyaa wiixataa guyyaa dhaloota ishee dhiyaataa jiruuf suuraa ka'aa turte. Akkaataa du'a ishee irratti poolisiin qorannoo eegalu malee ammatti ifatti wanti ibsame hin jiru. Dubbi himaan poolisii magaalaa Finfinnee Inspektar Maarqos Taaddasaa garuu ammatti yaada kennuun akka hin danda'amne dubbachuu VOA'n gabaaseera. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodha.